ገብቶካል። እስከ ዛሬ ተሰምቶኝ የማያውቀው ስሜት የሆነ በቃ የደስታ ስሜት ነው የተሰማኝ። ከዛ በማግስቱም እንደ ብዙ ድመቶች ነበሩ፣ በጣም ብዙ ውሾች ነበሩ። በዛም ቀን ከድመቶች ጋር ከውሾች ጋር ከአንድ ከሁለት ከሶስት ውሾች ጋር በቃ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ፈጽሜ 11 ሰዓት አካባቢ መጣ። ሰምቼም አይቼም ማላቅ ነገር ነው ይሄን ነገር ማለት ነው። እውነት ለመናገር ጋር መድበቹ ደፍጀቹዳ dhageessin beeku argeessin beeku waan akkanaatu maaliifin rabbi nama baasu suma dhugaa dubbachuudhaaf nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii nagaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii. Egaa maal isiniin jechuun barbaade namni tokko miidiyaa kanarratti beekamtii argachuudhaaf yookiin immoo sooshaal miidiyaan kun yuutuubiin akkuma beekamu maallaqa namaaf kaffalaa maallaqaaf jedhee raawwatee wantoota hin taane wantoota hin jedhamne wantoota ta'uu hin qabne kan jedhu hedduutu jira. Garuu immoo waan akkanatti fokkisaa kan waan akkanatti nama dabbaru kan waan akkanatti ulfaatu kana yemmuu dubbatamu baay'ee sheemii guddaadha jechuudha. Isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee sheemii guddaadha. Intalli kuni maal akka isheen jechaa jirtu dhageessanii itti jechuudha. Jalqabarraa kaastanii viidiyoo jalqabarraatti godheetiniin jira jechuudha. Sagaleesii muraasa isii jechuudha. Garuu viidiyoo isii hanga dhumaatti dhaggeeffadheetiniin jira jechuudha intalataan. Geen agafee illee maan taane namni salphina guddaa kana akkasitti ofirraan kaa'u jira. Miidiyaa jechuun waan gaarii, waan barumsa namaaf ta'u, waan nama fayyadu, waan irraa baratan tokko sila irratti fayyadamuudha malee waan hin taane kan waan baalagi waan sila jedhamuu qabne. Amma mucaan kunis fuula isaa shaffanatee yaa'u intini godhatee raawwatee jira. Bargit ishiinis fuulli ishee mul'ataatii hin jiru jechuudha. So wanni kuni akka waan dhugaa hin taane akkanumatti iyyuu irraa hin mul'ata. Wanni kun akka dhugaa hin ta'in akkanumatti irraa hin mul'ata jechuudha. Gin gaafa namni akkana jedhee waan salphina guddaa kan waan amma kana ga'u kana yoo ofirra kaa'u yoo dubbatu sheemiin naman qabu dhaloota fuuldura dhufuuf maal dabarsaa jira maal barsiisaa jira. Intalli kuni gara fuulduraatitti nama jireenya godhattee ilmoo godhachuu dandeessi. Ammoo mallee ilmoo qabaachuu dandeessi. Daa'ima miti intalli kun yeroo kanatti jechuudha. So ilmoon isii kuni boruun gaafa ishee argitu ilmoon ishee guddattee gaafa jireenya godhattee soddootileen ishee soddaan ishee gaafa ishee argan isheen edaa nama akkanaa turte haati kee edaa nama akkanaati haati kee edaa akkana ta'aa turte waan akkanaa faana kan jedhan ilmoo ishee suni waa'ee isiin amma ittiin hojjette kanaan waan isiin amma miidiyaatti fayyadamuudhaaf jettee miidiyaadhaaf jettee akkana goote kanaan ilmoon isii ittiin arrafamte jechuudha. So gaafa sooshaal miidiyaa irratti waa fayyadamnu osoo xiniqqaaqiidhumaan waan namaaf barumsa ta'u waan nama fayyadu waan nama bashannansiisu waan namni sammuu isaatti haaromsatu osoo hojjanne gaariidha. Barqixa namni nama ilaaluu danda'a jechuudha waan kana. Namni ilaala maaliifiin akkamitti wanni kun akkana ta'e dhugaadhuma moo akkamitti namni akkana ta'a kan jedhu hanga dhumaatitti illee ta'anii ilaaluu danda'u jechuudha. Dhumni isaa maal ta'a laata? Wanti kun dhumni isaa maaltu irra ga'a? Dhugaadhuma moo soba moo kan jedhu namni hanga dhumaatti kan hojii qabullee hojii isaa dhaabee raawwatee kan taa'ee ilaaluu jiraachuu danda'a jechuudha. Kan immoo isaan dhaggeeffachuun isaallee ilaalumti isaallee isaan jibbisiisee dhiisaniis deeman jiraachuu danda'u. Gin waan akkanaa kana baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf maal akka jechaa turte gaa dhageessanii jirtu. Kanan jireenyaan mana abbaa manaa koo faana jiraadhurraa isaan faana kanan jiraadhu na gammachiisa. Jireenya isaan faana jiraadhutu na gammachiisa. Bargit abbaan manaa koo gaafa waan tokko natti dubbatu isa faana jireenya mana keessa isa waliin dabarsuudhaaf gaafa inni natti dubbatu kan inni isa faana dabarsu suni waan tokko fakkaatii natti mul'atu kan isaan sanaatu natti mul'ata. Deebisee mana keessatti iyyuu nan horsiifadha jedhee yookiin saree yookiin immoo adurree mana keessatti horsiifadhallee jennaan shittaan beelladoota kanaati fi
kan namaa sirrii miti dabbasaan isaanii maaliin kun jedhee raawwate abbaan manaa koona dhoowwee jette. Haa ta'u malee amma iddoo kanatti namni yaa odurree waliin mana keessatti guddisuun hin danda'ama. Garuu akkaataan isiin jette kun jireenyi isiin itti fayyadamtee jiraachuun dubbiidhumaafuu namatti mijatu jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudha fi dubbiidhumaaf namatti mijatu wantichi isaa. So akkasiin jette kanatti itti jiraachuu yookiin immoo waliin jiraachuudhaaf yan jedhamu kuni baay'ee ulfaata jechuudha. Haala kamiin kan jedhamu baay'ee namatti ulfaata. Nama kamitti yookiin yaada kana akkasitti qindeessanii yaada kana yaadanii isaaniiyyuu kanarra waan kanarratti hojjechuun isaaniiyyuu baay'ee waan ulfaatu jechuudha. Yaadattu yoo taatanii yeroo tokko jira miidiyaan wayii jechuudha. Akkasitti mana namaa keessa deemanii daa'ima xixiqqoo abbaatan kana godhee maal obboleessa maal jedhanii raawwatanii kanaa isaaniin jiru jechuudha. Viidiyoo sanarraa yeroo baay'ee irraa fuunee irraa hojjetaatee turre wanta akkana akkamitti akkana ta'e jennee ajaa'ibsiifataa garramsiifataa turre jechuudha baay'ee tokko. So miidiyaan suni osoo yeroo dheeraa hin fudhatin to'annoo seeraa jala oolee jarri sun hidhamaniitii turan jechuudha. Maaliifiin waan seeraan alaa tokko hojjechuun waan namarraa hin bareenye tokko hojjechuun waan namaaf fudhatama hin qabne tokko hojjechuun boruufis fudhatama namaaf hin qabu jechuudha. Miidiyaan jara sanaa sun maal ta'e in aggurame jechuudha hin cufame. To'annoo jarattiin illee to'annoo seeraa jala oolte miidiyaan isaanillee jala aggurame yuutuubiin in cufe jechuudha irratti ijoollee sanarratti jara sanarratti. Maaliifiin waan hin taane hojjechuun waan sabatti hin bareenye tokko waan sabni hin jaallanne tokko waan nama biratti fudhatama hin qabne tokko hojjechuun baay'ee gadheedha. Dhaloota fuuldura dhufuufis immoo barnoota hin ta'u jechuudha kun. Maaliifiin sooshaal miidiyaan kun kaleessa dheengadda hin jiru. Wanti kun hin jiru jechuudha. Namni akkanatti baay'inaan fayyadamaa turre. Nama muraasadha kan fayyadamaa ture. Namatti fayyadame suniyyuu namoota biyyoota garaagaraa yoo ta'e malee namoonni biyya keenya keessaa akkanuma Itoophiyaa keessaa namoonni baay'ee fayyadamaa ture. Garuu amma harki irra caalu nama Itoophiyaatti fayyadamaa jiranatti fakkaata gaafa ni ilaalu jechuudha. Kanaafiyyuu gara fuulduraatitti immoo gaafa immoo wanti hunduu immoo ammuma kaleessa jijjiiramaa dhufe sana kana dura jijjiirama. Dhaloonni kana booda maal ta'a akkuma dhalatee gaafa wantoota uumama wayittootiin immoo gara faayidaa mataa isaatti galuu barbaadu akkuma dhaloonni gara biyya biraarraa yuutuubiidhaan beekamtii ta'anii dhaloonni keenyas akkasittiin beekamtii ta'u kanan jedhu sammuu koo keessatti nan yaada. Sababni isaa maa'inni nuti samma kaleessa dheengadda kanarra hin turre har'a immoo kunoo waan kanarra jirra waan ta'eef dhaloonni dugda keenya duuba dhufus immoo waanuma nuti hojjennu kana qabatee gara kanatti dhufa. Gaafa gara kanatti dhufu kaleessa abbooliin keenya haadholiin keenya waan akkamitti hojjetaa turan nuti immoo waan isaan irraa adda ta'e tokko ashaashaallee hojjetuu qabna kan jedhan isaan waan sana ilaalu. Gaafa waan sana ilaalan gaafa immoo dhufanii raawwatanii waan kana argan isaanoo waan akkamitti hojjeture waan akkamitti wanti isaan hojjetan nutoo har'a yoo har'a waan akkanaa kana hojjenne yoo har'a waan namarraa hin fakkaanne kana waan fukkisaa kana waan namatti jaallatama hin qabne kana hojjenne dhaloonni nu duuba dhufanoo waan akkamitti hojjetu mee kuni maal isinitti fakkaata?